باقدا سيرا سيائين في لنورا وكامسني كادريف كابيني ساني يبسو والتجي ياسني أبا قدا جدين لفاكاي هم نكيرو كي ناسرت أبا قدا جدين لفاكاي مايكي فلاتي هم نكيرو كي ناسرت كالاني سلبنا وفاتي أبا قدا كنا متكن درجة قوم فدي إسسير كنيه بيانا سنبتو جنو فدا جدي وأنا شفت أمي هندو يا دامي وفافو فدا وأنا درجة قوم كوتي دبرسين كنو برجوم أبا قدا سلبنا وفاتشوف tokkotu dubbate abbaa gadaa jedhe dhiirti fiigaa dhuftee maayikii irraa fuudhee morma isaa hudhee aarii kan hin jirre maayikii dhooggatee daawun wayyaanee jedhe leencaari hin jirre agaazis micciiree maayikii dhooggate hafuura baafan kan qara rakkannee garaan nu gubate gammannee ejjannoo leenci kun aariidhaan fudhateen du'aaf murteeffatee duruu manaa bahee gubatee cinqamee hiddi mormaa kaasee hidda mataan bahee achirraa jalqabee daawun wayyaaneen dhaadannoo nuuf ta'e yoo lubbuun jiraate dhiiroo naaf eebbisaa silaa baay'ee faarseen beeku maqaasaa ammaalan sii godha sabatu gammade seenatu kaasaa bakkuma jirutti hadaraan sittaa ta'u yaa rabbi lubbuu isaa bishoftu dubbadhu gumaan baafna hundumtuu naaf beeki abbaa gadaa bayyanaa sanbatoo harsadii gubbatti reeffata na eegi kabajaa mulqamne ani sabni guddaan warra sanyii mootii waadaan qaba sirraan ganu anuu du'a abbaa kootii dubbiin jabaatteeti sabni of bilisoomsuuf abdii qaba boru inni alaaman kus yookaan isa goru yookaan as goru carraan tana calla saba waliin bahee jimbiilfatee lolu dhugaa walitti himna kijibaan bokokne waggaa 40 gaafa sabni dhiige eenyu waa hojjetu hojii qabatamaa warri bara dheeraa Ameerikaa Asmara Ingiliz Laandan taa'eetiin si hooggana jedhu sabni ifateera waan akkana kana dhaga'uun fedhu. mee kijiba dhiisaa kan kun itti dafqe hoogganuuf jettanii qeeroon harka duwwaa kilaashii hiikkate osoo isin teettani sabni carraa dhabee isin faanaa baanaa wallaalaa seetanii dhugaa isinitti himna nun bilisoomsitani asmaraa teettanii. nama ajaa'iba waa hedduu dhageen afaan keessanirraa karrayyuu shaashamannee baddaa baalee keessan natu lolaa jira natiyyuu ni beekna fira keessaa qabna maatii achi jira ofii sirmaannee qooda keessaa qabna maallaqas buufneerra garaanuu nu beekaa dargaggoo lolaaraa afaan qabaanurraa keessattuu ammaan tan dhugaa walitti himuun baay'ee barbaachisa garaan dhugubate namni nurraa dhume reeffi mana ciisa kan nuti barbaannu hooggana gad bu'ee saba keessaa lolu isi jimbiilfatee agaazii fi gantuu saba irraa qolu yoo akkanan taane bidiyoo maduriin saba gogoomsaatiin dibbee siin rukutu bakka feeta dhaq abdii sirraa mure kan qaramaal godha jaalanneetiin miti eeggannee eebjannee dadhabnee garaan nu gubate dubbiin jiraachuu fiduu yookaan karaa gore sabni lolaa jira mudhii guduunfatee nutti hin taphatinaa saban gowwoomsinaa eebjuu lafan jirreen yoo ka dhugaan quuqamtii'u nutti hin taphatinaa saban gowwoomsinaa eebjuu lafan jirreen yoo dhugaan quuqamteef akka laggasaa hogii bu'ii gara dirree kan isin barbaadan nama sobaan dhibbee sirrii rukutee sagal isin faasu kan nuti barbaannu hooggana gabbu'ee wareegama baasee inni kun qabamee saba bilisoomsu. urgasin baatanii waggaa 40 sabni keenya ramne takka buusii buusaa takka qawwee bitaa dhaqnee wamaa nutti namne mee maara nutti hima amaanaa uummataa mee eessaan geettani hanga dhiini nama keenya akka galaanaa yaa'u poolisii agaazii meeqa ajjeeftani kanaaree kan kaleessin nuun jettani kanaan nuuf ibsitu aantummaa keessan